Amnaaf manaa baate amna gabaabduu takkaaf garuu amna baateef san osoo bakka deemtu hin gahin karatti hafte dirree xayyaaraa keessatti hafte sanuu hafte daqiiqaa waa xiqqoof yookaan za'aa waa xiqqoof guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf yookaan baatii takkaaf baatii lamaaf miti waggaa tokkoof waggaa lamaaf illee miti waggaa 18 dirree xayyaaraa keessatti hafu wanni haasa'u jirru tun fiilmii osoo hin taane seenaa dhugaati nama Mehraan Kariimii Naasirii jedhamu waan mudatte. Mehraan Kariimii Naasirii baqataa Iraanii. Hagayya 26 bara 1988 hanga adoolessaa 2006 dirree xayyaaraa Charles de Gaulle keessa jiraate. Naasiriin biyya Iraan keessatti dhalate. Abbaansa Abdul Kariim Doktora Iraanii. Dhaabbata Batroolaa Anglo Persian keessa dalagaa ture. Naasiriinis achuma keessatti dhalate jireenya sadootiin guddate. Akkamitti dirree xayyaaraa keessatti hafe. Bara 1977 mootii mormee jedhameeti biyyarraa ari'ame. Qubsumaaf biyyoota adda addaatti iyyannoo dhiyeeffate. Tattaaffii hedduu booda koomishinarri guddaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNHCR Beeljiyeem qubsiise. Naasiriin biyyoota Awurooppaa keessa osuma deddeemu guyyaa tokko gara UK qajeele. Hoggu London ga'ee baasaboora isaa immigireeshina Biriitishitti dhiyeessuu hin dandeenye. Maali jennaan dookumentiin isaa hundi akka baddeeme. Kanaaf Naasirii Faransatti deebisuun dirqama taate. Maaliif jennaan gara Faransaatiin UK seene waan ta'eef. Hoggu dirree xayyaaraa Faransaa ga'uusi wanni eenyummaa isaa ibsu takkalleen hin jirtu. Baqataa ta'uu isaatis wanni beekaniin hin argamne. Bakka imaltoonni waraqaan qabne ta'an akka taa'u godhan. Adafaanyiin yookaan lawarri biyya Faransaa Christian Bourget dubbii isaa tana faana dha'e. Tattaaffii hedduu booda eega hedduu lafee booda Naasiriin waraqaa haaraa akka harkatu godhe. Bara 1995 warri Beeljiyeem biyya isaanii akka jiraatu hayyamaniifis Kariimiin garuu ni dide. Faransaanis bara 1999 hayyama jireenyaa kenniteef. Mehraan Kariimii Naasirii garuu UK malee abadan jeeddite. Tura keessa Naasiriin amala jijjiirachaa dhufe. Eenyummaa isaa kan duraasan ni haale. Guutumaa guututti Iraan waan jedhamu sammuu isaa keessaa baaseeti UKdhaan bakka buuse. Iraan waan jedhamu akka waan hin beeknetti yookaan hariiroo takkallee akka waan Iraan wajjin hin qabnetti. Naasiriin obboleeyyan qaba. Garuu obboleeyyan hin qabu jee dubbate. Naasiriin Iraanitti dhalate. Garuu Swiidinitti hin dhaladhe jee. Biyyoommi hogguu himatuusi ani warra Biriitish jee. Maqaa Mehraan Kariimii Naasirii guutumaa guututti dideeti Sir Alfred jeef moggaase. Wannummaan biyyoota lamaan dideefuu takka maqaansaa Alfred yookaan Sir Alfred ta'uu dhabuu isaatiif jecha waraqaa san fudhachuu dide. Sir Alfred gaa hayyama biyyoonni kannaniif san dideeti adafaanyi isaa mufachiise. Warri isaanii kan Iraan jiru obboleeyyansaa namni kuni efiif fedhee ja'aniiti itti dhiisan. Biyyatti deebisuufis tattaaffiin isaan godhan takkalleen hin jirtu. Warra isaanii kana inni haalee jira guutumaa guututti. Namni kuni baqattuu ta'uusaa, Iraanitti dhalachuusaa adafaanyiin qoratee waan hunda mirkaneeffatee jira. Kariimii Naasirii garuu guutumaa guututti eenyummaa isaa kan duraanii firraa mulqee lafa kaa'e. Biyya isaatitti deebuu yookaan immoo biyya hayyama kenniteef jiraachuu dideeti faras magaalaa xayyaaraa keessa jiraachuu filate. Namni amna yaa'a. Inni garuu achuma taa'a. Waan marka nyaata nama karaa deemu faatu waan arkee bitee itti kanna waan kannaniif san nyaateetuma jireenya isaa achi ooffata. Yeroo garii kursii diimtuu takka irra taa'a. Shaanxaan isaa isa biraan dhabamu. Guyyaan tokko kutuu haantu dhufa. Bara 2003 abbaan dhaabbata fiilmii DreamWorks Steven Spielberg seenaa isaa tana fiilmiin dalaguudhaaf doolaara Ameerikaa 275 kanneefatu jechuutu jira. Namni kun garuu seenaa isaa tana fiilmii The Terminal keessatti hin fayyadamne. Addunyaan gaa deeminsa hin dhaabne. Kariimiin garuu bakkuma dhaabbatetti hafe. Namni deemee mana isaatti gala. Inni garuu bakkuma takka taa'a. Warra dirree xayyaaraa wajjin haasawa. Gaazexaa dubbisa.
waa barreessa. Inumaa akkuma waan dirree xayyaaraa san keessa dalaguutti beekama. Yeroon numa deemti. Waggaa tokko, waggaa 5, waggaa 10, waggaa 15. Mehraan Kariimii Naasirii waggaa 18 dirree xayyaaraa keessa jiraate. Bakkuma takka haaluma tokko keessa. Naasiriin adoolessaa 2006 dhukkubsatee hospitaala geeffame. Amajjii gara dhumaa bara 2007 hospitaala gabbe. Dhaabbata fannoo diimaa Faransaa dirree xayyaaraa keessa jiruutu Naasirii wallaane. Egaa hospitaala bahee booda yeroo waa xiqqoof hoteeluma naannoo san jiru keessa ture. Bitootessa 6 bara 2007 dhaabbata gargaarsaa Emmaus jedhamu magaalaa Paaris keessa jiru geeffame. Bara 2008 booda waggoota 16 magaalaa Paaris keessa daasa adda addaa keessa jiraachaa ture. Egas fulbaana 2022 dirree xayyaaraa Charles de Gaulle jiraachuuf itti deebi'e. Mehraan Kariimii Naasirii baatii 2 booda dhukkuba onneetiin addunyaarraa gale. Waggaa 18 bakkuma takka. Yaaddini beeyta. Waggaa 18 nama biraan dhaqaa, firaan gaafadhaa, aruuzaan dhaqaa, taaziyaa takkaa jiraa osoo hin jiin bakkuma takka jiraachuu yaadime. Tun seenaa himaniitumaa bira dabran qofaa miti. Gaafii nama keessatti uumti. Nama meeqaatu bakka dhaabbatetti hafe. Dirree xayyaaraa keessatti miti. Jireenya keessatti. Yoo inni tun si'aachiftee nama biraan gahe. Nama hedduu bakka dhaabbatetti hafeetu jira. Kasossa'uu qaba.